Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamara kafuni akam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraab. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin qabacha video kana keessatti odeeffannoowwan airdrop lama isiniin dhaqqaba. Tokkoffaa Pause airdrop token allocation isaanii on godhanii jiranii token hangam akka isiniif kafalanillee akkaataa ittiin claim gootanii baafachuu dandeessan. Pause airdrop irratti coin hangammaatti wal sassaabatan gara tokenitti jijjiiranii akkuma masarratti argatan anaaf 6157.9 Pause tokenidha kan naaf kennan kanaan dura kan miiliyoonaan kumaatama wal sassabachaa turre tokenidha amma immoo gara tokenitti nuuf jijjiiranii jiranii egaa token allocation on ta'ee jira akkaataan ittiin nuuf firanillee maalidha kan jedhu isaan beeksisanii jiranii calculation godhanii kan ittiin nuuf firan yookaan immoo calculation godhanii tokenii ittiin nuuf kennan egaa maalidha kan jedhullee ni ilaalla wantoota shan irratti hundaa'aniiti kan calculate godhanii kaffaltii tokenii kana nuuf kafalan jechuudha token allocation on ta'ee jira kaffaltii keessanillee hundi keessanuu seentanii ilaaluu dandeessanii Pause airdrop irratti kaffaltii hangam akka argattanillee hundi keessanuu comment irratti yaada keessa naaf qoodadha. Akkanumallee Pause airdrop tokeniin takkattiin USDT meeqa taati yeroo list ta'etti kan jedhullee yaada keessan naaf qoodadha. So akkaataa ittiin baafachuu dandeessan Pause tokenii keessan akkaataa ittiin baafachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Yeroo itti aanutti immoo guyyaatti list ta'uu fi walletii kam irrattillee list akka ta'u information gaggabaaboo yoo kan jiraatu ta'e kan isin dhaqqabu ta'a hangammaatti walletiiwwan irratti list ta'e jedhamee eeggamu. Walletiiwwan sadeedha Bybit OKX fi akkanumallee Telegram walletidha jedhameetiin eeggamaa jira. Egaa Solana walletiin baay'een keessan ni beektanii kanaan duras kan irratti list ta'e jedhamee eeggamu keessaa isa tokkodha. So kanaaf iyyuu akkamitti tokenii keessan baafachuu dandeessanii akkamitti claim gootanii ilaallachuu dandeessan kan jedhullee ni ilaalla. Akkanumallee dhaggeeffattoota koo akkaataa ittiin sirreeffatanii tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Lammaffaa irratti immoo Zoo airdrop exchangeewwan adda addaa irratti list ta'ee jira. Egaa list ta'ee jira eebbifamee jira tokenii keessanillee kanaan dura isin beeksisee jira akkaataa ittiin baafachuu dandeessanillee isinitti agarsiisee jira video kanaan dura darbees ilaaluu dandeessan. Zoo airdrop keessan tokenii exchange irratti isiniif kafalame jechuudha. Bitget keessan irratti galee jira. Akkanumallee warroonni OKX dhaanillee walqunnamsiiftan OKX keessan walletii keessan OKX irratti galee jira. Egaa isa akkamitti gurgurachuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Zoo airdropin tokko USDT duwwaa tuqaa duwwaa tokko duwwaa 8 duwwaadha jechuudha. Yeroo kana kan ittiin gurguramaa jiru. So isinis gurgurachuu akkaataa ittiin dandeessan akkaataa ittiin bitachuu dandeessan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Dhaggeeffattoota koo baay'ee tokko salphaadha akkamitti gurgurachuu dandeessan akkamitti bitachuu kan dandeessan wajjin ilaalla. Egaa Zoo airdropidhaan kan wal qabate akkaataa ittiin warroonni Telegram walletii fi Tonkeeper walletidhaan wal qunnamsiiftan immoo yeroo gabaabaadhaaf nu eegaadha jechaa jiru. Isas information gabaabaa kan isin dhaqqabu ta'a hanga dhumaatti nafaana turadha. Egaa gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatti gara YouTube channel keenyatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti warbartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamadha. Video kana immoo like share gochuu hin irraanfatinadha. Amma gara barnootichaatti. Egaa jalqaba irratti kan ilaallu Zoo airdropidhaan kan wal qabate Zoo airdrop gara exchange kamiyyuu erga seentanii booda ergasii immoo marketis ka jedhu keessa seenuu dandeessan yookaan immoo trade ka jedhu keessa seenuu dandeessan. Marketis keessatti waa'ee marketii maal irratti akka argamu cryptocurrency kamiyyuu exchange irratti kan ilaaltanidha. Zoo airdropin keessan akkaataa ittiin isiniif gale moo isiniif hin galle kan jedhullee ilaaluudhaaf home marketis trade futures inna asset ka jedhu argama. Maal keessa seentanii marketis ka jedhu keessa seentan. Marketis keessa erga seentanii booda bakka search baarii kanarratti Zoo jettanii search gootan baay'ee tokko salphaadha. Zoo airdrop argachuudhaaf jechuudha. So Zoo airdrop ergatanii search gootanii booda asirratti click yeroo gootan Zoo isiniif dhufa. Ergasii immoo balaansii keessan isinitti agarsiisa hangam akka qabaattan asirratti trade gochuu yeroo barbaadan trade ka jettu kanarratti click gootan jechuudha. Gurgurachuudhaaf fi bituu kan barbaadan jechuudha. Ergasii immoo total balansiin keessan egaa asirra isiniif ta'a. Egaa ergasii immoo hangam akka hojjettanillee asirratti isiniif beeksisa jechuudha. Akkamitti bitachuu fi gurgurachuu dandeessan. Buy ka jedhu kana gurgurachuudha. Sell ammoo ka jedhu kun gurgurachuu yeroo barbaadan gurgurachuu yeroo barbaadan buy ka jedhu kana filattan. Ergasii immoo limited orderii kana immoo limited orderii keessan asirraa filachuu dandeessan. Market yoo ta'e market cap ni filattanii advanced limited ka jedhu ni jira kanneen keessaa kan filattan market ka jedhu jechuu dandeessanii yookaan limited orderii gochuu dandeessan. Kanneen lamaan keessaa erga filattanii booda egaa asirratti maal gootanii hangam akka gurgurachuu barbaadan Zoo airdrop isiniif kafalame keessaa hangam akka gurgurachuu barbaadan egaa fakkeenyaaf 800 yoo ta'e 800 Zoo airdrop 800 gurgurachuu barbaadan haala kanaan 800 itti barsiisanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo asirratti maal gootanii available asirratti USDT asirratti click gochuudhaan mallattoo idoo kanarratti click gochuudhaan asirratti illee transfer gochuu dandeessan deposit gochuu dandeessan egaa akkanumallee convert gochuu dandeessan wantoota baay'eetu jira jechuudha asirratti egaa isa kana ilaaluu dandeessan jechuudha. Egaa asirratti dhaggeeffattoota koo wanta kanneen ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Buy price yeroo ammaa kana
isa kanadha. Egaa akkuma asirratti argatan jechuudha. Akkanumallee asirratti persentiidhaan bituu yeroo barbaadan persentii barbaadanii asirratti persentii 60-70 hanga barbaadanii bitachuu dandeessanii jechuudha. Ergasii immoo order qabsiisuudhaan buy zone kan jettu kanarra kilik gochuudhaan order qabsiifattanii bitachuu dandeessanii jechuudha. Akkamitti gurgurachuu dandeessan kan jedhu immoo haa ilaallu. Seel kan jedhu kanarra ni seentanii ergasii immoo limited order keessan akkuma durattiitti maarkeetii ta'uu danda'a kan barbaadan filachuu dandeessanii irra caalatti maarkeetiitti illee yoo fayyadamtan yookaan limited order irratti yeroo fayyadamtan murteessaadha jedhee tayyaada. Ergasii immoo quantity kan jedhu kanarratti hangam gurgurachuu akka barbaadan fakkeenyaaf 500 yoo ta'e 500 gurgurachuu barbaadettanii asirra barreessitan. Ergasii immoo dhaggeeffatan koo total balance fakkeenyaaf 500 doolaara meeqa ta'a doolaara duwwaa tuqaa duwwaa 5 3,900 kan ta'u jechuudha kan itti gurguratan. Ergasii immoo asirratti immoo zoo airdrop balance qabdasan asirratti persentiidhaan immoo persentii hanga barbaadanii keessa gurgurachuu dandeessanii persentii 100 gurgurachuu barbaadan immoo persentii 100 irra godhatanii jechuudha. Ergasii immoo fakkeenyaaf asirratti exchange kana connect waan hin godhiniif malee seel zoo kan jettu kana kilik gochuudhaan order qabsiifadhee ergasii immoo order kan koo jala kanatti taa'a. Fakkeenyaaf order duwwaadha order kana keessatti taa'a jechuudha. Ergasii immoo order qabsiifadhee jira yeroo namni bituu barbaadetti asirra dhufee na wajjin walii bituu ni danda'a jechuudha. Egaa haala kana order qabsiifachuu dandeessan exchangeewwan akka Bitget fi OKX irratti wal fakkaata waan ta'eef. Egaa inni biraa immoo dhaggeeffatan koo warroonni Telegram walletidhaan wal qunnamsiiftan Telegram wallet keessan irratti yeroo ammaa kana hin galle akka kan kooti kan koorratti hin galle Telegram wallet irra yeroo seenu egaa salphumatti Telegram wallet irra seenee isinitti agarsiisu Telegram wallet gara Telegram walletitti yeroo seentan salphumatti zoo airdrop hin galle warroonni connect gootan jechuudha. Asseetti keessa yeroo seentan as keessatti hin dhufne. So gara zoo airdrop yeroo seentanillee zoo airdrop keessa seenuuti isinitti agarsiisu. Zoo airdrop ni seenna ergasii immoo as keessa yeroo seentan akkuma asirratti argattan go to claim page kan jedhutti dhufa jechuudha. Warroonni on-chain airdrop irratti yookaan immoo Telegram wallet fi Tonkeeppariidhaan wal qunnamsiiftan jechuudha. Garuu baafachuudhaaf Tonkeepparii fi Telegram wallet irratti toonii hangam isin gaafata duwwaa tuqaa tokko toonii transaction fee isin gaafata jechuudha. So kanaafiyyuu maal jedhaa asirratti wanti isin beekuu qabdan biraarii 25 irraa baaftanii collect gochuu dandeessan jedhanii asirratti immoo go to claim page kan jettu kanarra kilik yeroo gootan asirratti akkuma asirratti argatan wanti tokko technical issue akka jiruu fi wantoonni tokko illee akka hin sirraa'in yeroo gabaabaa keessatti akka isiniif sirraa'u isiniif ibsu jechuudha. Asirratti ergasii immoo claim kan jettutti isin dhufa jechuudha. Wanti kun yeroo sirraa'etti ergasii immoo claim gootanii baafachuu dandeessanii jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kan isiniif qabadhe Paws airdropin dhaggeeffatan koo tookinii hanga nuuf kafalee nu beeksisee jira akkamitti baafachuu dandeessan akkamitti tookinii keessan baafattanii beekuu dandeessan kan jedhu haa ilaallu. Paws airdrop baay'een keessan akkuma beektan Telegram irraa badee jira. Kanaafii kan argannu karaa websaayitiin websaayitii isaanii immoo kan argatan jechuudha. Chaanala kan koo kan Telegramaati. Chaanala kan koo kan Telegramaa argachuudhaaf immoo baay'ee tokko salphaadha. Soofuma raappeettanii sarchi gochuu dandeessan yookaan immoo salphumatti linkii isaa description jala isiniif kaa'ee irraa achirraa argachuu dandeessan. Soofuma raappeettanii sarchi yeroo gootan soofuma miidiyaa kan jedhu subscriber 3847 irra kan ga'edha. Isa kana sirriin kan koo soofuma raappe kan jedhu ni jira inni feekiidha waan ta'eef. So isa kana soofuma miidiyaa kan jedhu kana keessa seenuudhaan linkii websaayitii Paws airdropidha kan ittiin seentan asirraa argattu jechuudha. So Paws linkii kanaan seenaa jedha. Egaa linkii kanarra kilik gochuudhaan gara websaayitiitti isin fudhatu jechuudha. Gara websaayitiitti erga isin fudhatanii booda immoo verify yourself kan jedhu kanarra kilik gootan. Asirratti dhaggeeffatan koo Paws Telegram app kan jedhu kanarratti yeroo tokko busy isin taasisuu danda'a garuu Phantom wallet itti fayyadamuu dandeessan. So Paws Telegram app kan jedhu kanarratti fayyadamee isinitti agarsiisu ergasii immoo garanatti isin fudhata. Ergasii continue account verified isin jedha verify yoo kan ta'u ta'e jechuudha. Kanaan dura accountii keessan kan Paws airdrop akkattiin verify gochuu dandeessan kanaan dura viidiyoon hojjedhe jira isa ilaaluu dandeessan. Continue in website kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo gara websaayitii isaaniitti deemuudhaaf browser ni filatan jechuudha. Browser kanaan dura itti fayyadamtan accountii garaagaraa yoo qabaattan browser adda addaatiin seenaadha. So kana keessa Google Chromeedhaan seene waan ta'eef Google Chrome irratti kilik gochuudhaan gara Paws community isaanii gara websaayitii isaaniitti ni seenaa jechuudha. Ergasii immoo balaansii kan koo asirratti ilaaluu danda'a. Coiniin awwan hanga ammaatti walitti sassaabadhe asirratti argama. Akkanumallee W Pawsiin coinii an qabu asirratti argama jechuudha. So amma akkaataa ittiin tookinii isiniif kaffalame akkamitti ilaaluu dandeessan akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Ergasii immoo sarara sadiitu asirratti argama. Sarara sadii kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo claim kan jettu ni argamti jechuudha. Ammaan booda home dashboard claim free market kan jedhu ni argama. Claim kan jettu kanarratti argamna waan ta'eef claim gochitanii akkaataa ittiin tookinii keessan ittiin ilaallachuu dandeessan tookinii hangam akka isiniif kafalan ilaaluu dandeessan jechuudha. So
token allocation on ta'ee jira waan ta'eef so claim kan jettu kana click gochuudhaan keessa seentan jechuudha baay'ee tokko salphaadha ergasii immoo claim kan jettu kana irratti calculation irratti argama calculation yookaan immoo kaffaltiin isaanii maal irratti hundaa'e kan jedhu isinitti agarsiisu asirratti tokkoffaa W pause balance dha balance hanga ammaatti coin isin waliin sassabatanidha lammaffaa irratti immoo kan ilaalamu dhageeffata kan koo W pause balance dha W pause balance jechuun kaffaltii kanaan dura tooniidhaan staariidhaan kafalaa turtan jechuudha inni biraa immoo referralidha namoota meeqaaf invite akka gootan ni ilaalama inni biraa immoo dhageeffata kan koo kan ilaalamu wantoota ilaalaman keessaa inni biraa immoo murteessaan Twitter account isaanii flow gochuudha akkuma asirratti argaatan jechuudha asirratti argaa jirtanii Twitter account isaanii flow gochuudha egaa wantoota kanneen irratti namoota hirmaataniif egaa hiranii jechuudha calculate godhanii egaa hangam akka nuuf kafalan ilaaluudhaaf akkanatti qoosii keessa gaseenuudhaan ergasii immoo next kejeetu kanarra kilik gochuudhaan coin hanga isiniif kafale asirratti ilaaluu dandeessan akkuma asirratti argaatan your total allocation naan jedha ergasii immoo tokenidha kanaan dura coin ture amma immoo gara tokeniitti nuuf jijjiiree jira calculation duratti isinitti agarsiisaniin calculate godhee wantoota sanniin ilaaluudhaan akkaataa hojii kan kootiitiin ilaale egaa tokenii 6157.9 pause tokenii naaf kafalee jira isa kana ammaan booda yeroo liistii ta'etti yeroo eebbifametti guyyaatti liistii ta'u guyyaa gabaabaa keessatti isin beeksifna jedhanii jiranii egaa waaletiiwwan irratti liistii ta'anillee hangamatti hin beekamne akka odeeffannoon tokko bahaa jiranitti kan akka Bybit OKX fi Phantom Walletiin kanneen irratti liistii ta'a jedhamee eegamaa jira guyyaa itti liistii ta'ellee kan nu beeksisan yoo ta'e egaa tokenii keessan kana akkaataa ittiin baafachuu dandeessan kileen gootanii akkaataa ittiin waaletiidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan yeroo biraa viidiyoo kan isiniif hojjedhu ta'a jechuudha egaa dhageeffata kan koo viidiyoo har'aa keessatti Pause Airdrop tokenii keessan akkaataa ittiin baafachuu dandeessan kileen gochuu dandeessan yookaan immoo kaffaltii Pause Airdrop tokenii isiniif kafale akkamitti ilaalachuu kan dandeessan ilaalee jira lammaffaa immoo Zoo Airdrop exchange keessan irratti tokenii isiniif kale kanaan dura Zoo Airdrop keessan akkaataa ittiin connect gootanii walletii irra baafachuu dandeessan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira isa ilaaluu dandeessanii ammaan booda walletiidhaan wal qunnamsiiftanii baafachuun hin danda'amu isin darbee jira warroonni connect gootan garuu exchangeewwan keessan irra seenuudhaan akkaataa ittiin bitachuu dandeessan gurgurachuus dandeessan gabaabinaan viidiyoo isiniif hojjedhee jira kanaan dura waa'ee airdropiiwwan akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan akkaataa ittiin bitachuu dandeessan bal'inaan waan isiniif hojjedhe viidiyoo kana gabaabinaan haala kanaan isiniif hojjedhee jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata egaa irraa fayyadamtanii jirtan jedhee yaada warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun keessanii kan barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalama akkanumallee viidiyoo kana like share gochuun irraanfatinadha yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina hora bulaa